كده وقت تلقى تفيد عدم جلك كم واسم ماذا أصير تجيب ده ماذا أكيد ما هذا هو سنة فرد أبو يوم من مريض سنة كذي كذا من ده هذا أقول ميلاد إيه لما ديمو بينون إيه أهلين أورمو كم سنة مي ول سنة يرو باي تري وفامين وما في بطور بعدين أوكي أوكي أورمو ول سنة مالي في namni gaa baay'ee keessanii wal beeyna ani baay'ee isin beeku baadhus namni hedduun na beeytu guyyaa kana waa xiqqoo haasofnee turre ammas walitti haasofna muuxannoo isiniif qoonna namni dhugaa rabbii dubbachuuf anaaf ama bosona baalee dura feesbuuka beeku hin jiru hin jedhu hin jira garuu namni anaaf ama bosona baalee dura feesbuukatti fayyadame baay'inaan hin jiru ol seenaa walitti haasofna waan baay'ee waliif himna okay akkam jirtu nagaa keessanii boonsaa hayyee lubbu fa'i nagaan qaba buli qeerroo akkam jirtu nagaa keessanii waggaa muraasa dura feesbuuka kanarra anuma qofatu jira ofitti fakkaadha dur lammummaas namaa kenna ture lammummaas namarraa fudhanna ture waa baay'ee godhaa turre feesbuukarraa namni baay'een ni beektu akkam jirtu nagaa keessanii ol seenaa ግቡ ጎረቤቶቻችንም አማቾቻችንም ግቡ እናወራለን እንመካከራለን አሁን ባለ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ አንዳንድ ነገሮችን እንነጋገራለን ብዙን ጊዜ እኔ ሊቭ አልገባም ሊቭ የሮባ ኢንሴኑ አከዱር ሊቭ ኢንሴኑ ገሩ የጉዱፍነት ዋን ቡአ ቀብዱ ዋን ሰበከኛ ፈየዱ ዋን ተሁ ቀብ ወልጉርሲን ነምኒ ባየን ከሰቱ ከየሮ ከሰን akkasumaan Facebook irratti gubaa turtan muuxannoo ani Facebook irraa qabuu fi miidhaa fi bu'aa Facebook ni qabullee isinitti hima miidhaa guddaas qaba Facebook ni namni baay'een miidhaan qabutti fakkaata waan duuti see jette eenyu qamar nagaan qaba hin duune garuu jechuu haalli amma ni keessa jiruu fi haalli ni keessa ture du'aa ol jiraadhaa gadi mallee akkasuma wanni jijjiirame baay'een jiru jechuu haa ta'u garuu mee Oromoo ol seenaa keessattuu warri liivii Facebook irratti yeroo ammaa kana qabsaa'ota Facebookaa jedhamee dur nuyi qabsaa'ota Facebookaa warri jedhamu amma immoo qabsoo bifa haaraa warra Facebook irratti akkasumaan yeroo isaa gubaa oolu dhugaan isinitti hima anaaf ama bosona baalee caalaatti Facebookaan kawaa laaqe hin jiru Facebookaan kawaa balleesse hin jiru Facebookaan ka abaarame hin jiru namni akka keenya abaarame hin jiru Oromoon suuraa namaa fokkisu maqaa nama balleessu anaaf ama bosona baalee irratti jalqabde Oromoon baay'een garuu wanni sun nun fayyanne saba keenya hanga tokko fayyanneerra wanni sun nun fayyanne seenaa waan shanee dubbanna waan jaalmarroo dubbanna duula amma abaawoodhaan fi opiidiyoo walirratti godhaa jirtu dubbanna waan hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa ayyaanaa dubbanna Jowaar Mohaammed Facebook irra dhabamuu maaliif akka ta'e dubbanna waan baay'ee waliin haasofna fonqolcha mootummaa irratti godhame dubbanna yeroo kanatti Oromoo maal irra jirti waan baay'ee lafaa kaasnee dubbachuu dandeenya jechuudha kanaafiyyuu ol seenaa haasofna namni baay'een dhuftanii jirtu nama dhibbaa oltu dhufeera amma waa tokkoon isinitti hima Oromoo wanni ani isinitti himuu barbaadu namni baay'een keessan ammatti na beekuu yoo baattanis namni baay'een keessan immoo na beektan jedhee yaada anaaf ama bosona baalee gaafa Facebook liiviidhaan wanni liiviin jalqabin uf waraabnee Facebook jawwaala harkaa qabnu uf waraabnee viidiyoo daqiiqaa 5 daqiiqaa 6 gadhiisaa turre Kiyaar Bashiiris nu wajjin ture ijoollee turan keessaa Fatiyaa Caaltuu Lorrisaa Alii Muhammad namoota baay'een nu wajjin turan gareen keenya sun garee jabaa ture yeroo sanitti Facebookaan dubbachuun Oromoodhaaf filmaanni biraa hin jiru ture Oromoon miidiyaa biraan qabu Facebookaan Abashaa irratti duula Abashaa nurratti bante maqaballeessii Abashaa nurratti bante injifannee bira kunne jechuudha baay'ee keessan garuu warra hardhaan isin ilaalaa jiru warra irra viidiyoo liivii waraabaa jirtan akkasuma yeroo keessan gubaa jirtan tiitisa jechuudha tiitisa hin mi'eessitan hin dammeessitan homa waan faayidaan qabne bababa jechaatuma akkasumaan akka korbeessa re'ee Facebook irraa hobobsaa ooluun anaayyuu hin fayyanne isinitti hima Oromoo anaayyuu hin fayyanne namni yeroo kanatti uf jijjiiru
jireenya mataa isaa jiraachuu kan yaalu malee akkasumaan akka abshaalummaa isinitti fakkaateera liivii waraabuun Facebook irraa iyyuun ani Facebook irraa iyyuun jireenya kiyya miidhee jira. Baay'ee na miidhee jira. Dhugaan isinitti hima. Baay'ee na miidhee jira. Dur yeroo nama Facebook irraa haasa'u kana dhugaa isinitti himaa miti. Maal ofitti fakkaate mootummaa ofitti fakkaate anu na ofitti fakkaadhee ture akka waan namni na caalu hin jirre beekumsaanis maalidhaanis saba Oromoo anumti bakka bu'ee akka waan Oromoo hoogganu ofitti fakkaadhee waan arge alba'aa ture wanni sun na miidhe malee nan tochin na miidhe garuu yeroo sanatti dirqamasi abashaan nu arrabsaa turte abashaa akka isaan nu arrabsanitti abashaan arraba jaalattiidhaan abashaan kadhaan jaalattu abashaa yoo inni ija sitti baase ija keessa kabaluudha malee kan abashaadhaaf dawaa ta'u akka abiyyiin amma godhaa jiru kana habashaa sossobuun abashaan hin barbaachisu waan ta'eef akka Oromoon habashaa ofirraa arrabsitu akka Oromoon habashaa dura dhaabbattu goonee turre sanirraan kaafee garuu jireenya kiyya irratti dhiibbaa guddaa fideera Facebook ani isinin gorsa warra akkasumaan Facebook hojii godhattanii alba'aa ooltan Facebook bu'aan qabu dhugaa isiniif himaami Facebookiin akka sabaatti nu fayyadeera garuu miidhaa guddaa qabu qabsoo sabaa irrattis miidhaa guddaa qaba keessatti warri yeroo kana Facebook irraa iyyitan qaanfadhaa yeroo kana baay'ee qaanfadhaa nutuu yeroo sana keessatti yeroo dur waggaa 4 waggaa 5 dura eeguu Facebook irraa haasa'aa turre dhugaadha hayyuun Oromoo namni beekaan Oromoo tokko as bahee kan habashaatti waa dubbatu hin jiru Oromoon gaallaadha bahaara keessaa dhufanii maalii keessaa dhufanii Itoophiyaa yetaqaddasechuu yetabarakechuu jedhanii yogguu dubbachaa turan sana Itoophiyaan isaan baanan Itoophiyaa Amaaraa olaantummaan Amaaraa keessatti dagaage aadaa Amaaraa eenyummaa Amaaraa akka taate sabni keenya akka baruuf alaabaa habashaa kan amma warri sadoomaa jedhan Amaarri sadoomaan kan qunnamtii saalaa wal fakkaataa warri godhan qabatanii abiyyi ittiin mormaa jiran kana dura alaabaa Isgaabeerii jedhan namni keenya alaabaa Isgaabeerii yeemmiyyee bandirran akkaatalaachuu jedhee booya dur warri keenya Oromoo keenyatu itti boohaa ture alaabaa kan shamarran keenya mataa irratti hidhatanii maal goota alaabaa kan ittiin deehee Isgaabeeriidha siin jedhan Isgaabeeriiti alaabaa Isgaabeeriiti siin jedhan alaabaan kun alaabaa warra sadoomaa warra saala wal fakkaatu ta'uu gubnee irra deemnee itti garsiisnee Oromoo barsiisnee alaabaa Oromoo immoo ishee kam akka taate alaabaa qabsoo Oromoo itti mul'isnee saba keenya barsiisnee ni jirra Facebook itti fayyadamnee jirra akka dhuunfaatti garuu miidhaa guddaan nurraan gahe maatii keenya irraan miidhaa gahe Facebook ni waan gaarii isinitti hin fakkaatin Facebook ni nama salphisa salphina guddaa nama salphisa isiniif hin galle Facebook irra baatee waan argite ololaa ooluun faayidaa hin qabu nama salphisa amma maaliin jechuu barbaade yeroo kanatti isin warri Facebook irraa iyyaa ooltan yeroo kanatti waan bu'aa buusaa jirtan isinitti fakkaatte Facebook irraan iyyina walitti hin duulina bu'aan qabu amma qabsoon Oromoo bakka afaaniin itti haasa'anii miti bakka afaaniin itti iyyanii miti bakka Facebookaan itti qabsaa'anii miti lafarratti waan mul'atu namni abiyyi deeggaru Facebookaan maaliin keenya walad maaliin keenya akkasoon keenya akkas jettee Facebook irraa waan iyyiteef abiyyi deeggaraa jirtutti hin fakkaatin Oromoo deeggaraa jirtutti hin fakkaatin yeroo kanatti wanni barbaachisu diinagdeedhaan ufii keeti akka dhuunfaa keetitti uf ijaaru xiqqaattees guddattees mana fincaanii arabaas dhiinee uf jijjiiru biyya keessatti galtee diinagdee keessatti qooda fudhachuu nageenya biyya keetii eeguu guruppiidhaan ijaaramuu enterprise xixiqqaadhaan ijaaramtanii biyya keessatti abbaa qabeenyaa ta'uudhaaf yaalu kanatu isin fayyada kanatu Oromoo mataa ol qabachiisa malee Facebook irra teettee maqaa waan nama balleessitu Facebook irraa wal arrabsaa ooluun faayidaa tokko hin qabu faayidaa tokko kanaaf Oromoo ani waan isinitti himu Facebook irratti yeroo keessan gubaan oolinaa Facebook ni bu'aan qabu Facebook irratti goota ani goota jettanii Facebook irratti maqaa wal balleessaan oolinaa hayyoota keenya immoo hin arrabsina waa tokko illee Facebook ni faayidaan qabu Kiyaar Bashir gaafa Facebook jalqabu areedan qabu Kiyaar Facebook irraa bu'aan inni buufate hoo jiraate areeda baase bes hundi keenya akkasuma turre bu'aan nuti Facebook irraa arganne arraba xiqqaachuu salphachuu hiyyummaa kanaan ala Awurooppaas jiraat Eeshiyaas jiraat Facebook irra nama arrabsaa yoo oolte Facebook ni faayidaa tokko hin qabu waan Facebook eegaa hagana jedhee waa'ee warra bosona keessa jiranii dhugaan isiniif himaame warra arra nuti abaa'oo maali jettan waa'ee abaa'oon isinitti himaama waa'ee warra jaalmarroo jechuun an dhugaan isiniif himaamiti showma fiyu jaalmarroon yeroo kanatti Oromoodhaaf bu'aa tokkollee hin qabu bu'aa tokko saantimii tokko dhugaan isinitti himaamiti yeroo kanatti addi bilisummaa Oromoo wanni jedhamu shanee wanni jedhamu abaa walumaa galatti
yeroo kanatti ummata oromootiif bu'aa tokkollee hin qaban bu'aa isaanii caalaa miidhaatu caala yeroo kanatti bosona oromiyaa keessa deemanii hin qabsooyinaa maal goonaa akkas taanaa yaa habiibi bu'aan qabu warri baay'een keessan kan dur amma ani abaa'oo internet irratti baratte malee isatti qaamaan beeytan hin beeytu abaa'oon maalumma oromootiif godhaa turte warri amma hoteela Ililliitti galee hoteela Ilillii keessa ciisu kun oromoof maal fayyadaa ture beeytu isin hin beeytan oromoo baay'ee sadaqaa akka kadhattu akka kan godhe dhaaba kana arda yeroo sadarkaa kanarra oromoon gahe waanyoodha jarri kun dhugaa isinitti maamiti waanyoodha yeroo oromoon sadarkaa kanarratti gahee wal cinaa dhaabbatee ufii wanni jedhutti barakaan dheessaa eertiraa keessatti baqatanii taa'a qabsoo ilmaan oromoo dhakaadhaan diina dura dhaabbatanii barattoonni oromoo qalama qofaan irratti qabsaanii injifannoo galmeessame kana dhufanii bosona oromiyaa keessa deemanii nama jeequ amma waan jedhamaa jiru argaa jirtan abiyyiin akkam godhee tarkaanfii haa fudhatu warra abashaarratti tarkaanfii fudhachuuf bar abaa'oo baankii 10 meeqa saame bosona keessatti keettanii maalii gootanii bu'aan isaan godhaa jiran kan anasiin dura isinitti himee jira addi bilisummaa oromoo dhugaadha bu'uurriif kaayoon isaa ganama oromummaadhaaf akka ijaarame nuti hundi keessatti hirmaannee oromoodhaaf bu'aa qabaachaa akka ture dhugaan isinitti hima adurreen maa boonti jennaani eessuma jabaa gaara kanaa qabdii jee oromoo yokkuu makmak eessumni adurree eenyu beeytu qeerramsa abaa'oon bosona keessa jiraachuun yeroo TPLF aangoo irra jiraate san waan biraa soo dadhabne in sodaachisa ture in sodaatama ture amma garuu abaa'oo eenyutu isa sodaata namni sodaatu hin jiru yeroo kanatti abaa'oon bu'aan oromoodhaaf qaburra miidhaan oromoodhaaf qabutu caala isin warri deeggartoonni jaalmarroo an dhugaan isinitti maami jaalmarroon biyyatti yoo galelle hin fayyadu yoo jettan gara keeniyaatti achaa baqatu yookaan gara suudaanitti achaa baqatu empoonsara godha dhugaan isiniif himaan empoonsara godha biyya faranjiitti adeemee jireenya isaa jiraatu jaalmarroon rifeensa guddisuun dabballee dhahachuun qabsoo yoo itti fakkaate dogoggora guddaa keessa jira dhugaan isinitti hima anama jaalmarroon goota jaalmarroon akkasii minxisiyyoon akkasii yaa habiibi maafi qabsoon akkasii hin jiru qabsoon akkasii yeroo kanatti meeshaa qabduun biyyatti galtee dinagdeedhaan of guddisu mootummaa jirtu utubuu mootummaa sana itti duunnee miseensi OPDO harki caalaan kun soddaa amaaraati kun amaara dhugaa isinitti himaa ammallee OPDO keessa warri jiru ODP keessa warri jiru kun amaara kun soddaa amaaraati oromoo qulqulluun akka OPDO keessa dhufee ADP'n kana caalaa ODP'n kana caalaa akka cimtu yoo barbaanne bosona keessa deemtanii qamalee ajjeesuu kuruphee ajjeesuu maalii ajjeesuu nama ajjeesuu dhiisaati qawwee keessan kun qabadhaa kun awwaaladhaa maal jedha biyyatti gala dirqama aangoo mootummaa qofa argachuu miti mootummaa irratti dhiibbaa godha mootummaa irratti dinagdee irratti keessatti gala daldala keessa gala maal gootanii bosona keessa deemtanii bineensa bosonaa ajjeeftanii maqaa nu balleessitan maqaan isin haa badu dhugaan isiniif maqaan isin haa badu maqaa nu balleessitaniittu kuruphee ajjeesuun gootummaa miti bar bosona oromiyaa keessa deemtanii bineensota barbadeessuun gadhummaadha gadhee eenyu irratti qawwee qabattan mati eenyu irratti abiyyiin akkasi isin bakka amma abiyyiin faa obbolammaan faa gahan kana gahuu miti godina amma wallagga geessan kana bakka amma wallagga keessa qabattan zoonii kibbaas gujiis maal keessa jirtan kana bakka kana gahu waggaa 40 nutti fudhatee jira qabsoon kun kasaarreera odoo isin eegne hanga simmintanyaashii yookaan guyyaa qiyaamaa jedhan sanitti oromoon gama keessaniin bilisummaa miti bakka amma har'a irra geenya kana gahuu hin dandeenyu abadan miti finfinnee keessa galee masaraa mootummaa keessa 4 kiiloo keessa galuu miti masaraa kumsaa morodaa keessa galuu hin dandeenyu wallagga naqamte kumsaa morodaa masaraa kumsaa morodaa keessa galuu hin dandeenyu haala isin itti deemaa jirtan kanan amma wanni isin itti deemaa jirtan bu'aa waan oromoo harka seente kan oromoo harkaa facaasu kan isin barbaadaa turtan kan isin barbaadaa jirtan yaa jaran bineensonni keenyas gatii qabu oromoo midhaan qaba midhaan nyaadhaa galaati bineensa bosonaa nyaatina bineensa bosonaa nyaachaa jirtan amma kasaaraadha biqiltuu dhaabaa jirra isin biqiltuu mancaasaa jirtan qoraan bobeessitan biqiltuu muka mancaaftanii gadhummaadha kun jaalmarroon rifeensa guddisuun yoo ta'e maal kiyaaruu rifeensa farrazeera biyya arabaallee dhufnee rifeensa farra guddisuun ni danda'ama bosona keessa taa'ee kuni qaaniidha eenyu waraantam poolisii oromiyaa waraanta poolisiin oromiyaa bar kanneen akka Mustafaa faa ijoollee Shaashamannee irratti gaafa raayyaan ittisa biyyaa fixu warra dura dhaabbatee qawwee itti naanneffate gaafas jaalmarroon eessa jira dhalachuu isaatu namni isan beeku namni maal keessa turte gaafas eessa turte gaafas poolisii oromiyaa gaachana uummata oromoo milishaa oromoo kan oromummaaf quuqamaa turetti qawwee gara galfattee har yogguu bosona keessa deemtee kuruphee oromiyaatii fi
poolisii Oromiyaa ajjeeftu qaaniin kana caale diinummaan kana caale hin jiru gantummaadha. Gantummaadha. Addi bilisummaa Oromoo warri ofiin jettan warri shanii biyya keessa warra jirtan ani waa isinitti yaa himu. Bara ani quba beekuu baadhus asiin dura illee namni abaawoo ari'ee biyya keessaa baqachiise qotee bulaa Oromooti. Maaliif faayidaa waan isaaf hin qabneef nama rifeensa gogaa irraa haaddanii jirtu yakka gurguddaa abaawoon dalagee jira. Yakka sana maraaf dhiifama goone yeroo sana diinatu ture wayyaanee sodaa maal akkas godhan jennee bira kunneerra amma santarii taan dabari yakka guddaa dalagaa jirtu ammallee yakka guddaa kun yakka yaa jara keenya kun yakka eenyu irratti dhukaaftaati amma barati Amaaraa fi Tigreef daboo ba'aa jira addi bilisummaa Oromoo maqaa balleessaa jira hooggansa keenya maqaa balleessaa jira hooggansi yoo deemee tarkaanfii shiftoota kanarratti fudhachuudhaaf jedhe laa Wallagga weerarame Booranni weerarame Gujii weerarame wanni sanaa soita waan biraati adda bilisummaa Oromoo yoo warri deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo please jaarmarroo impoonsara godhaa haa deemu gara biyya Awurooppaatti yoo biyyatti hin taane jaarmarroo bosona keessaa baasaa rifeensallee irraa haada nama fakkeessaa tottolcha gara silaa baqattummaa isaatti geebisa haa deemee baqatu yoo hin barbaadu biyya keessa hoo jedhe jaarmarroon eenyutti qabsaa jira amma Oromootti qabsaa kan jirtan kan gudeedaa jirtan dubartii Oromoo gudeedamaa jira Baalee keessatti kanaan dura yakka akkasii raawwataniiru arrammoo Wallagga keessatti yakkuma kana fakkaatu raawwachaa jiran namni bar ni sodaata yoo guyyaa gadi baatee abaaboo balaaleffatte galgala hin duuta yookaan hin gudeedamta yookaan ni saamamta rakkoodha shiftaadha kun shiftaadha gaafa cinaaksaniin seenee liyyuun haylii Sumaalee ummata fixu gaafa Booranaan seenee liyyuu hayliin biyya fixu gaafa warri gurraachi Gambee Beenishaangul Gumuz Wallaggaan seenee ummata fixu jalmarroon eessa ture gaafas mishingaa akaafaa ture Eertiraa keessa mishingaa shimbirroo eegaa ture kuni qabsaa'ota shimbirrooti kanaafiyyuu amma eessaa bahan gaafa abbaa Tsaayyee likkinnaas gabbaachuwaallee hin jedhu gaafa nutu biyya Arabaa keessatti re'ee tiiksaa ummata keenya barsiisaa turretti saabaawwan kijibuma gabaasaan turre 15 hojiin ala goone 50 boojine wanni isaan boojan eessa jirame eessa jira hin jiru mishingaa Eertiraa keessatti tittanii shimbirroo irraa tiisaan turre jalmarroon faa gaafas achiin turre gaafa eenyu kana qabsaa'onni Oromoo kanneen akka Laggasaa Wagii bosona keessatti ajjeefaman gaafa gantanii Laggasaa Wagii faa ajjeesisiiftan eessa ture jalmarroon gaafas hin jiru gaafas mishingaa tiisaa ture inni gaafas shimbirroo irraa eegaa ture mishingaa Eertiraa irraa qabsaa'ota Oromoo meeqa ficcisiiftan hin beeyna hin callisne amma yeroo kana keessatti yeroo mootummaa kana fonqolchuudhaaf habashaan wal ijaartee kumbaala adaraa kumbaala taraa jedhee maqaballeessii gurguddaan nuti abiyyi nagaan buluu isaayyuu shakkii gaafa qabnutti gaafa uummanni Oromoo shakkii akkasii keessa ture gaafa uummanni Oromoo harka tokko ta'e isin eenyutti qabsaa'uuf deemtan sila akkam godhuuf deemtan jaalmarrootu dhufee masaraa mootummaa galee aangoo qabatee biyya kana bulchaadha moo akkam godhu kanaaf addi bilisummaa Oromoo warri amma bosona keessa jiru adda bilisummaa Oromoo osoo hin taane shiftaadha maqaan amma isaaniif oppiidiyoon kennite maqaa sirriiti shiftaa hattuu namni beeytan ni beeytu warra asiin turre adda bilisummaa Oromoo garee keessatti hanga riyaala Suudii 100 yeroo kanatti qarshii Itoophiyaa miliyoona waan lakkaamu jechuudha gurreetti ergaa turre Girmaa Xurunee waan godhe hin beeytan maallaqa nuti re'ee Arabaatii sinee shintibeetii Arabaa dhiidhee maal goonetti ergaa turre adda bilisummaa Oromootti nu qawwee ittiin bitadhaa nyaata ittiin bitadhaa ijoolleen bosona keessa jirtu kophee miilarraan qabdu kophee ittiin bitaa illee ergaa turre takka ani gaafa adda bilisummaa Oromootiif waa kennamu riyaala Suudii 100 gadi kenneen beeku warri beeku ni beeka amma namni gariin boonsaan yookaan maallaqa dhalaa nyaate kan jedhu jira maallaqa Oromoo irraa nyaate namni tokko maallaqa hawaanaa godhen jiran 100 gadi kenneen beeku 100 gadi re'ee tiksus maal tahus maal godhus adda bilisummaa Oromoo gargaaraa turre kophee ittiin bitaa illee jarri maal godhan BMW bitatanii Eertiraa keessatti bashannanaa turan ijoolleen mishingaa qopportee qixxaa mishingaa nyaachaa turte kaapitaalizimii ittiin tahaa turan hardha hoteela keessatti galanii dhaaba Oromoo kanneen akka Koongirensii Federaalistii Oromoo fa'aallee itti dhamma walitti makamna maqaa maal jedhuun Dr. Mararaa fa'aayyuu fudhatama dhabsiisaa jiran jarri kun dhugaan isinitti himaa miti ammayyuu addi bilisummaa Oromoos dhaabni amma biyya keessa jiru kan maqaa Oromootiin socho'u adda oppiidiyoo inni injifadha jedhee yaaduu hin qabu oppiidiyoon akka gaarii of ijaartee jirti yeroo kana keessatti filannoonis yoo dhufe odeeffatu isin injifata dhugaan isinitti himaa mi'aan odeeffatu odoo isin asii dubbii xibaartanii maal jettanii dhaabni abiin jedhamu kan naannoo Amaaraa keessatti dhalate isin caalee waa inni godhaa jiru argaa jirtan isin maal keessa jirtu homaa keessa hin jirtu kanaafiyyuu
Bilis jaalmarroo yoo barbaadde Finfinnee gali namni situ kun jiru. Finfinneen galu taanaan Keeniyaa haala mooraa baqattummaarraa impoonsara godhaa. Warri Kaanaadaa jirtan, warri Ameerikaa jirtan, warri Jarman jirtan yookaan immoo anuunan ergaa fo'aan qaburraa waa xiqqoo ergaa karaa baharaatiin gara Jarman ofirraa adeemu yoo Meeditiraaniyaa keessatti yoo nyaatame gaa waan isaa gochuu dandeenyu hin qabnu baqadhuun jaanan baqadhu sanarraan kan hafe mootummaan loogii dalaguun qabu asirratti. Dooktar Abiyyis ta'ee Oromoon yeroo kanatti biyya bulchaa jira. Itoophiyaa guutuu bulchaa jira. Itoophiyaa bira dabarree Afrikaa bulchaa jira. Afrikaaf fakkeenya ta'aa jira. Tarkaanfiin fudhatamu tarkaanfiin abin dhaaba Amaaraa irratti fudhatamu adda bilisummaa Oromoo irratti illee fudhatamuu qaba. Mormii tokko malee tarkaanfiin naannoo Amaaraatti fudhatamu Oromiyaa keessattis ni fudhatama. Shiftaa irratti bakka kamittuu, hattuu irratti bakka kamittuu adda bilisummaa Oromoo yeroo kana saamichatti jira. Saamicha jabaa wal dhoskinee gadi wal qabnee cal'ifnee boru irraa deebu iftaan irraa deebu jennee jaalmarroon BBCtti wanni gochaa oola suuraa of kaasee yeroo tokko buna dhugaa yeroo tokko qabsoon akkanatti jira kennu dhuguma qabsaadha namni kun amma mee rabbii keessa hidhaba baaziliinii rifeensa dibee rifeensa jinnii fakkaate jinnii gosa keessa baate fakkeesse maraatee jira jechuudha. Kanaaf impoonsara godhaa please warri biyya faranjii jirtan goofandimii banaa fi jaalmarroo dhukkubsateera jaalmarroo gargaara. Jaalmarroon gara itti bahu dhabeera gargaara. Jaalmarroo maafi faayidaa bu'aa takkan qabu. Oromoo maqaa balleessu bakka amma Oromoon ga'e kanarraa akka Oromoon duubatti sigigaate gochuudha. Handugaa isinitti maami. Asaaminoo Tsiggee dheengadda mootummaa naannoo Amaaraa irratti fonqolcha yaadee qondaaltota Amaaraa kan ODP wajjin hojjetanii Tigree fuuldura dhaabbatanii Getaachoo Asaffaa fuuldura dhaabbatan nyaatanii jiru. Kanneen akka Dr. Ambaachoo fa'aa sabboontota Amaaraati. Akkuma Oromoon sabboonaa qabu jarri sabboontota Amaaraati. Osoo saffisaan abaa'oo namni tokko qawwee hiikkatee galuu baate osoo jarri kun akkasumatti meeshaa hidhatanii galanii ardha akkuma Ambaachoo fi wanni ajjeefame sanitti Lammaa Magarsaas Abiyyiinis Jawaaris yoon hin jiran ajjeefamaniiru. Ammas kaayoon jara kana osoo danda'anii Oromiyaa to'atanii kaayoon isaanii guddaan hoggantoota ajjeesuu. Hoggantoota Oromoo fixu ni fixu. Dhugaan isiniif hima. Tokkoo keessan jarri kun garaa isiniif laafanitti hin fakkaatin. Diiktaatoora jarri kun. Gaafa bosonni Baalee gubate warra ijoollee yuunivarsiitii irraa adda bilisummaa Oromootti makaman maasaraa kopheetiin hidhani. Waa hidhanii ajjeesan. Nama baay'ee fixan. Hin beeknaa bar otoo beeknu. Finfinnee keessatti ijaarumsa qeerroo kan nyaate adda bilisummaa Oromooti. 1998 Geetaachoo Asaffaatti basaasee ijoollee qeerroo akka gaariitti of ijaarte mootummaa saniif balaa ta'uu dandeessu. Jarri kun nun ajajamaa hin jirtu jedhanii Geetaachoo Asaffaatti basaasanii ijoolleen akka gandummaa walqooddee amantaa walqooddee Finfinnee keessatti diinaaf wassaaxiltu kan hojjete maadhee adda bilisummaa Oromooti. Maadhee shaneeti. Eessa turan gaafas anilaa waan isinitti taa'imu Oromoo. Waliin sobnu yeroo hundaa hoggansa keenya duran dhaabannu nuti yoo akka biyyaatti akka Oromiyaatti yookaan akka uummata kuushittis biyya sanarraa adda taanee biyya walabaa ijaaranna jennees daandii sirrii qabannee jirra. Biyya sana keessattis olaantummaa seeraa mirkaneessinee dinagdeedhaanis fayyadamaa taane waan hundaan fayyadamaa taane biyya sanis bulchinee nutis achi keessatti bulla yoo taane daandii sirrii qabannee jirra. Daandii sirrii kanarraa duubatti kannee deebisuu barbaadu yoo jiraate jaamaa ija hin qabnee fi gantuu Habashaa warra dhokfatee maqaa Oromoo baatee Oromoo gabrummaatti deebisee Oromoo saamee saamsisuu barbaadu warra maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhufu waamu jechuudha. Qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo kaleessa dhumanii jiru. Addi bilisummaa Oromoo gaafa chaartara keessaa bahanirraa calqabee Oromoo hojjechaa osoo hin taane Oromoo irratti hojjechaa ture. Qabsaa'ota Oromoo meeqa OPDO keessa taa'anii warra Oromoo hojjechaa turan Eertiraa keessa taa'anii meeqa ficcisiisaa turan jarri kun. Addi bilisummaa Oromoo waggaa 27 Eertiraa keessa taa'ee kan inni hojjechaa ture mootummaa biyya baqaa mootummaa TPLF kan biyya baqaa yookaan immoo ambaasaadara TPLF ta'anii hojjechaa turan. Ani Leencoo lataa wannan sagala ta'uun fadhuuf tokko maal seetan Leencoo waa balleessee jira namni dogoggorre hin jiru dogoggora ofiirraa barachuun garuu beekumsa guddaadha. Leencoo lataa dogoggoree ture Oromoo gurgurateera garuu waan Oromoo gurgurate sana beekee irraa deebi'ee yeroo kanatti jijjiirama dhufee kana deeggaraa jira. Nama akkanaa hin arrabsinus hin komannus kaleessa nu gurgurateera har'a immoo diina gurguraa jira. Kaleessa nu diigeera har'a immoo diina diigaa jira. Kan kaleessas nu diigaa ture kan har'as nu diigaa jiru. Kan hoteela keessatti mootummaan teessee qallabee ammas maqaa ittiin nu balleessaa jiru qabsoo Oromoo kana xiqqeessaa jiru warra bosona keessa deemee kuruphee ajjeesu. Kuruphee falmattoonni mirga dhala namaa Oromiyaa keessa hin jiranii bineensi kabaja qaba.
bineensa lafarraa warra fixu, warra kuruphee ajjeesu, warra bosonaa keessatti galee gadamsa ajjeesu osoo midhaan qabnu nu qaanisitan, nu salphiftan. Midhaan nyaatantu jira Oromiyaa. Dinnicha facaafadhaa yoo barbaadan qotadhaa galaatii midhaan nyaadhaa. Maal gootanii bineensa bosonaa fixtan? Maal gootanii bosona fixtan? Nuti biqiltuu dhaabne isin biqiltuu ciru. Nuti bineensa horsiisnee galii turizimii argachuu barbaanne isin bineensa ajjeeftanii akka turizimiin biyya keenya galiin arganne godhaa jirtu. Salphina. Salphina. Kana yoo jedhu immoo gandummaa fi miti. Gandummaa fi miti. Keessattuu uummanni kun ani warra Wallaggaa waan ta'eef warri Wallaggaa Oromoo warra barsiisedha. Kana waan wal somnumaa qabna. Oromoo hunda caalaa warri Wallaggaa warra barate. Baratanii Oromoo barsiisan sabboontota gurguddaadha. Garuu dhuguma rabbii warri amma bosona keessa deemee biyya balleessaa jiru kun warra Oromoon akka guddatu yaadu? No. Warra Oromoo balleessee diigee Oromoo rakkoo biraa keessa galchuu yaadu. Jaalmarroodhaaf impoonsara taha hoo barbaachisaa ta'es ijoolleen biyya Arabaa jiru re'ematee natiisinee akkuma baran isa nama gargaaruudhaaf tokkoffaadha. Ijoolleen biyya Arabaa gaafa ofii rakkanne nama nu gargaaru hin qabnu malee gaafa namni rakkate bira dhaabbachuuf nuti qophiidha. Jaalmarroodhaaf goofandi banaati. Goofandi irratti waa guurree fi impoonsara ittiin ta'e yookaan biyya baqaatti akka deemu Finfinnee keessa jiraachuu yoo fedhii hin qabne. Finfinnee keessa hin jiraadha yoo jedhe ogummaa isaatiin galee haa hojjetu. Kaan summii nyaachiftan, kaan maalii gootan jedhanii rakkoo ka'uumaa jiran warruma adda bilisummaa Oromoo kana dhugaan sitti hima. Kana jedhee kana biraa achi darba jara kana shiftaadhaa tarkaanfii irratti fudhatamuu qabu cimee itti fufuu qaba. Cimee itti fufuu qaba. Namni hattuuf keessatti dhoyse innis hattuudha harka keessaa qaba jechuudha. Godinni Oromiyaa kan shiftaadhaaf dahoo tahee shiftaa of nyaachisu inni iyyuu shiftaa jechuudha. Yakkamaadha. Jarri kun yakka dhiiga Oromooti warra harka dhiqateedha. Harka dhiqataniiru dhiiga Oromooti. Sana uummanni Oromoo guutumaa dhumatti itti qabsaahee shanee bosona keessa galchuu yookaan haa deemanii biyya baqaatti Minisootaatti waama warri Minisootaa jirtan impoonsara godhaanurraa duraanuu namni rakkisaanis wallaalaanis beekaanis jaartiinis dargaggeessis Minisootaa achitti baqataami. Minisootaa achitti nurraa fuudhaati bosonni keenya nagaa haa argatu Minisootaatti haa galanii. Kana waa'ee kanarratti jedhu kanuma. Kan lammaffaa immoo waa'ee Dooktar Abiyyi waa isinitti himuu jalqaba. Barbaada ana siin dura gaafa amma dheengaddaa ittaanaa hafteetii fi Dooktar Biraanuun BBC irratti dubbatan san namni baay'een ittaanaa haftee nama arrabsitantu jiru. Ittaanaa haftee nama sabboonaadha. Nama jabaadha. Garuu Dooktar Abiyyiin ammallee wanni gochuu qabu. Dooktar Abiyyiin ammallee wanni gochuu qabu. Warra soddaa isaa kanatti achi siqee warri soddaa isaa kun foon isaa isa nyaata. Lafee isaa cabsee isa nyaata. Sabaa fi sablammoota cunqurfamoo uummata cunqurfamaa biyya sana keessa jiru. Ofitti qabannee filannoo dhufuufis qopheessu rakkoo dhufuufis qopheessu keessattuu gaafii uummata Sidaamaa saffisaan gaafii uummata Sidaamaa deebisuudha. Uummanni Sidaamaa naannoo ta'uun gurmuu Oromoof ta'a malee miidhaa Oromoof hin qabu bu'aa Oromoodhaaf qaba. Ejjatoon Sidaamaa aaree gara tarkaanfii biraatti yoo deeme booda rakkoo guddaatu dhalatuuf deema. Rakkoon sun osoo hin dhalatin dura mootummaan federaalaa saffisaan gaafii uummata Sidaamaatiif deebii kennuu qaba. Uummanni Sidaamaa gaafii naannoo ta'uu dhiyeeffatee naannoo ta'uun dirqama naannoo ta'uus qabu. Naannoo ta'uus qabu. Uummata Sidaamaatiif gaafii seera mootummaarra taa'e yoo deebisuu dadhabde Oromoon firan qabu. Firri Oromoon qabu uummata cunqurfamaadha. Keessaallee firri Oromoon qabu irra caalmaatti uummata Sidaamaati. Uummata Sidaamaatiif gaafii uummata Sidaamaa deebisuun uummata Sidaamaa qofa osoo hin taane uummata Oromoollee fayyaduudha. Ejjatoo qofa osoo hin taane qeerroos fayyaduudha. Uummanni Sidaamaa waan haala adda ta'een uummatoota Itoophiyaa keessa jiranirraa haala adda ta'een uummata Oromoo wajjin hidhata guddaa qaba. Ollaa walii jira. Shaashamanneef hawaasa addaan baasuun hin danda'amu. Rakkoon tokko hawaasaa keessatti dhalate taanaan Shaashamannee keessatti dhalate. Shaashamannee keessatti dhalate taanaan guutummaa Oromiyaa keessatti rakkoon dhalate jechuudha. Kanaaf saffisaan gaafiin uummata Sidaamaa deebi'uu qaba. Gaafiin uummata Sidaamaa saffisaan deebi'uu qaba. Gaafiin uummata Sidaamaa saffisaan hin deebi'u taanaan rakkoo hammaataa keessa uf galchuuf deemaa jirra jechuudha. Kanaaf gaafiin uummata Sidaamaa deebi'uu qaba. Sabboonummaan Oromoo dagaaguu qaba. Haga ni argaa jirutti dura Shimallis Abdiisaa irraa shakkii qabaachaa turre ammaan argaa jirutti Oppiidiyoon haala gaariin hojjechaa jirti. Haala gaariin. Kana caalaatti waan isin waggaa 40 hojjechuu dadhabdan waan shanee waggaa 40 hojjechuu dadhabde Oppiidiyoon bar diina jala teettee diinaaf yoo hojjettes jijjiirama guddaa san biyya keessatti fiddee jirti bar. TV boqqolloo kakalee TV boqqolloo jennee abaaraa turre OBN sirnuma kana keessatti abaawootu ijaare. Oppiidiyootu ijaare malee shaneen hin ijaare. Shaneen OBN TPLF jala taa'ee hamma tokko aadaaf seenaa Oromoo irratti hojjechaa ture kijibus.
Sabaa'oon garuu Eertiraa teettee waan isin kijibaa turteen beektan. Nama Oromoo sabboonaa Oromoo kuni Oromoo miti, kuni Silxeedha, kuni maaloodha jecha maqaa balleessaa turan. Kanaafiyyuu mootummaan amma aangoo irra jirus saffisaan gaafii uummata Sidaamaa deebisuu qaba. Gaafiin uummata Sidaamaas deebi'uu qaba. Warri shanees qawwee isaanii hiikkatanii Oromiyaa keessa saffisaan deemuu qabu. Hoo barbaadan Finfinnee galanii mootummaa jabeessuu, OPDO keessa seenanii OPDO jabeessuu. Kun isaaniif hin taanu taanaan gara Minisootaa baqachuu. Filmaanni biraa hin jiru jechuudha. Bosonuun rabbuu isin gaafata. Cubbuudha. Amantii Oromoon qabuunis bineensa bosonaa osoo waan nyaattu hin dhabin bineensa bosonaa fixuun haraamasi, atsiyaatiidhasi, cubbuudhasi, safuudhasi. Yoo gara deemtan dhabdan gara Minisootaatti nurraa baqadhaa. Oromiyaa nagaa haa qadhattu. Biyyi ani biyya yeroo dhiyootti dhufe biyya haala gaarii keessa jira. Hooggansa isaa jala jira biyyi. Hooggansa isaa dhagahaa jira biyyi. Dooktar Abiyyi dhagahaa jira biyyi. Odeeffaa dhagahaa jira biyyi. Dhagahaa jira. Biyya keessa yoo deemtan namni suuraa Dooktar Abiyyi mana keessa dhabe hin jiru. Ijoollee xixiqqoo amma OPDOon siyaasaa isin barsiifne maal jaalmarroo irra mucaa waa'ee Oromoo jaalmarroo yoo gaafachuu irra mucaa waggaa 7 waggaa 8 Oromiyaa keessa deemtee yoo gaafatte Oromummaa si barsiisa malee Oromummaa hin barsiisu. Uummanni dammaqee jira. Uummata akkanatti dammaqee gamaa gamanaan dhufee eegaa jiru kana Oromummaa barsiisa. Bineensa Oromiyaa bilisoomsa. Maalii godha? Duraan maaf hin bilisoomsin? Namni miliyoona tokko abdii illeetiin Sumaalee keessatti dhumee yeroo buqqa'u liyyuu hayliin Sumaalee yogguu dhufee qotee bulaa cinaaksan fixu eessa turtanis? Jaalmarroon fa'aa eessa ture? Yogguu uummanni keenya wallee keessatti xiyyaan dhumu jaalmarroon fa'aa eessa turan? Eessaa baatan har'a kan dhuftanii uummata saamtan? Isin diina jechuudha. Diina caaletu isin. Kanaafiyyuu warra maqaa adda bilisummaa Oromootiin socho'u shiftoota. Ana caala adda bilisummaa Oromootiif kawaa godhe hin jiru hoo hin jedhe hin sobu. Haala rakkisaa keessa teennee akka keessanis biyya Awurooppaan turre baay'een keessan biyya Awurooppaa warra turu. Haala rakkisaa keessa teennee waan argannurraa waan xiqqoo argannurraa warri beeytu ni beeytu. Buusii buusaafii turre, deeggaraa turre, dhaadhessaa turre, ofii deeggaruu bira dabarree akka uummanni Oromoo isaan deeggaruufis dhaadhessaa turre. Dhaadhessaa turre akka malee isaan nuti itti dheeressu waan isin ajaa'ibu koonyaan adda bilisummaa Oromoo as Saudi Arabiyaa keessa turte waan dalate isinitti himu anaaf amma Bosona Baalee Ahmadiin isin duuba gaafachuu dandeessu. Shamarran Oromoo biyya kana keessatti rakkatanii distii dhiqanii yaaboonsa adda bilisummaa Oromoo deeggaruu barbaannaa akkamitti deeggarra guunuun jedhan lakkoofsa dhaabaa kenninaaf warra koonyaa dhaabaa asitti hoogganan. Koottaati manatti deeggartanii miseensa abaa'oo taatanii waadaa galtan jedhanii mana ofiitti waamanii dubartii meeqa gudeedaa turan. Warri koonyaa adda bilisummaa Oromoo keessa hojjechaa ture. Yakkamtoota gaafa diina injifanne ce'umsa kana gaafa mirkaneeffanne tokkoo keessanii yakki isin hojjettan waan isiniif hafu isinitti hin fakkaatin seeratti dhiyaattu. Warri koonyaa adda bilisummaa Oromoo jiddaa taa'ee dalagaa ture dubartii meeqa manatti waamee gudeedeera. Waadaa isin galchina dhanii manatti yaamanii warra gudeedantu jiru. Dubartii meeqa kan abbaa manaa biyyatti qabdu kan ijoollee biyyatti qabdu dubartii kabajamtu maqaa Oromummaatiin waadaa isin galchinaa koottaadhanii manatti waamanii meeqa gudeedaniiru. Kabajaa dubartii saniitiif jecha eenyummaa nama sanii ol baasnee wanni hin jenneef malee boohanii imimmaan Oromootiyyuu isiniif hin tolu. Waa yakka meeqa dalagaa turtan hin beeknaa bara. Yeroo sanatti iccitii keessan dubbachuuf uummanni Oromoo qabsoorra jira. Uummata Oromoo abdii kutachiisuu ta'a jenneetuma cabbifne. Osomaa beenu cabbifne. Garuu amma immoo sabboona ajaa'ibaa taatanii lafaa kaatanii abaa'oon akkasii maaliin akkas eenyu filmaataan abaa'ootu injifataadhee warra haasa'u jira. Eenyu sin filata? Warra osoo aangoon qabatin aangoo mootummaa osoo hin qabatin aangoo dhaabaa irratti jaarsi dulloome amma Jaal Daawud Ibsaan kabajaan qabaafisi. Jaal Daawud Ibsaa eega Eertiraa keessaa galeellee Oromiyaa keessa seenee uummanni Oromoo waan amma harka qabu harkatti galfateellee aangoo gadi hin dhiisu jedhee jaarsa du'e aangoo irratti du'uuf deemu. Mugaabeenuu aangoo gad dhiiseera bara. Nama akkana akkam jettee amantee Oromiyaa keessatti filatte. Kuni boru diinaa fi miti warra sabaaf sablammoota biyya keessa jiranii fi miti uummata Oromootiif sodaachisaan. Nama dibicha korma ta'u moonaatti beekanii jedha Oromoo. Nama dimokiraasiif qabsaa'u nama safuu Oromoo beeku akkanattuu beekuun ni danda'ama. Dhuguma rabbii jarri kun eega Finfinneetti illee galan harka qullaa galanii bara loltanii hin gallee bara. OPDO isin kaleessa maqaa balleessitan abbaa duulaa isin minaasee walda gorgis jettanii isin maqaa balleessitan jijjiiramni kun jaalattanis jibbitanis jiraan dhufe. Jaraa fi qeerroo biyya keessa warra Jawaarfaa gurmeessan OMN
nu anafaa ijoollee biyya arabaa turre kan oromoo uf wallaalte oromummaa barsiisaa turre jijjiiramni kun nu hin dhufe isin caalaa nu hin dhufe saaba'oon kijiba malee amma akkaawuntiin kiyya hojjetteen beektu waa'ee kijiba birraa gammadii siltee ibaluun akkas jechaa malee maal hojjettan duuba jijjiirama nuti finneen isinuu biyyatti kan galtan eertiraa keessaa dhaqee lammaa magarsaa isin kadhatee isin galche eega galtanillee ammallee oromoon safuu qaba aadaa qaba sirna gadaatiin wal bulche osoo isin hin jennu aangoo gadi hin dhiisnu amma jaal daawud ibsaa dullummaarra yoo edana jaal amrii ta'e jira yookaan gara addunyaa biraatti daawud ibsaa deeme yoo jedhan namni shakku hin jiru maaliif ijaarsa dulloomeera dullummaa kanaanillee aangoo gadi hin dhiisu aangoo gadi hin dhiisu duuba akkamitti amannee boru pirezidaantii oromiyaa goona nama kana amma so waa tokko harkaan qabne ummata oromoo biraa waan gaarii sabboonummaa gaarii hojjetanii sabboonummaa gaarii biraan qaban ijoollee oromoo fixaniiru qabsoo keessatti qawwee jabaa harkaa qabatanii qawwee san harkaan qaban bakka harkaa waan qabnetti gullallee keessatti waajjira kireeffatanii ta'an isayyuu kan oppiidiyoon tiksitee achiin isaan isiniin eegde waajjirri isin gullallee keessatti keessa jirtan sun Tigreen akkasumaan isiniin dhiifne beeki sodaa oppiidiyoo sodaa sabboontota ijoollee ODP keessa jiraniintu waajjirri sun achitti isin eege arra waajjira san keessa teessanii kursii oppiidiyoon kadhattee huma goote illee goote ijoollee oromoo kun itti gudeedamanii kun itti kulaafamanii kun biyyatti ari'amanii kun galaanaan itti nyaatamanii hojii irratti ari'amne biyya arabaa keessatti maqaan itti nu badee ummata keenya dammaqsine isinuu bilisoomtanii biyyatti galtanii iraata masaraa mootummaa keessatti affeeramtanii jirtu masaraa mootummaa keessatti iraata affeeramuu miti godina oromiyaa takka keessatti aanaa takka keessatti ganda oromiyaa takka keessatti takka tasgabbooytanii seentanii teettanii hin beeytan ture hin baqatu addi bilisummaa oromoo Baale keessatti irra tarkaanfii fudhate yoo jedhan boroo eessatti isin himan booranatti isin himan iftaan eessatti isin himan wallaggatti isin himan hin jirtan ni baqattan hin fiidan atilee qananiisaa baqqalaallee akka keessan fiiguu hin danda'u akka isin bosona keessa akkatti isin itti fiidan hin beeku amma dhuftanii yeroo kanattis hayyee dur kora sabaa geggeeffachuu hin dandeenye biyya baqaa keessa jirtan bosona keessa jirtan dhaabni nama arginillee achitti fiduun rakkoo qaba jennee callisaa turre kanaafuu korri sabaa deemee hooggana duraanii achumarratti dhiisa jechaa turre amma maaltu hooggansa jijjiiruu isin dhooge rakkoon amma jiru maaliif Finfinnee keessatti hooggansa jijjiiruu isin dhooge jaarsi Tawfiiqiifu dulloomeera asiin dura sitti mee jiraan namni baay'een yogguu namni dhugaa itti himu dhugaan fudhatu ana asiin dura maal jedhee ture seetan biyya keessaa kan isin hoogganu Abbaay Tsahayyee biyya alaatii kan isin hoogganu haadha Tsahayyeeti haadhi mana Daawud Ibsaa Shaabiyaadha isin jee isinitti mee jira hawzii maa falasiyu kamee falasiyu waan maal jiran sana isin jedhee isinitti meera Daawud Ibsaa osoo qeerroon biyya keessaa qabsaa jiru jaartii isaa wajjin bashannanaa ture ilma waggaa lama moo waggaa sadii ilmi isaa amma eega dhalate diina jechuun kanaaf ardhallee biyyatti galee aangoo gadi hin dhiisnu kuni maal kan jedhaniin odoo maarree boru akka abiyyiitti amma bakka abiyyiin jiru kana bakka bu'anii aangoo qabatanii miti Itoophiyaa sana diimokiraatessu ummata Oromoo kanatti as nutti garagalan jechuu aangoo gadi hin dhiisu jarri gadi hin dhiisan warra gandummaan sammuun isaanii dhukkubsate dhukkubsattoota jarri kun dhukkubsata akkam jettee filatamtu hin filatamna waan jiru hin jiru ammallee waa isinitti taa'imu sana qofaa miti koongirasii federaalistii Oromoo amma isin OPDO wajjin yoo dorgommii keessa isin ODP waliin waan injifatu isinitti fakkaata hin injifatu koongirasii federaalistii Oromoo haala amma jiru kanatti hin injifatu sababni hin injifanneef maal isinitti fakkaata koongirasii federaalistii Oromoo hayyoota jajjabaa quuqama sabaa qaban of keessaa qaba kanneen akka Baqqalaa Garbaa Maraaraa Guddinaa hedduu isaanii lakkaa'uu dandeenya haajara kana of keessaa qabaatu malee akka Oromoon jirutti fin ijaarre dhaabni kun koongirasii federaalistii Oromoo akka Oromoon jirutti fin ijaarre Oromoon amantii qaba aadaa qaba godinoota qaba gosa qaba dhaabni yeroo kanatti bifa kanaan of ijaaree argamu OPDO qofa koongirasii federaalistii Oromoo yoo fudhanne naannuma tokko irraa warra wal ijaare achi keessa ka jiru dhugaan isinitti himan kana akka sirreeffataniif yeroo baay'ee haasa'ee ture dhugaadha uummanni Oromoo Baqqalaa Garbaa ni jaalata Maraaraa Guddinaa ni jaalata Ilbaanaa Leellisaa ni jaalata warroota hedduu Dajanee Xaafaa ni jaalata namni jara kana caalaa Oromoof qabsaa'ee hin jiru warra shanee bosona keessa deemee uummata gurguraa ture yoo taate malee kan bineensota Oromoo fixaa ture jara kana Oromoo ni jaalata garuu dhaabni jarri kun harkaa qaban akka aadaa safuu Oromootti of ijaaranii hin jiran OPDO wala fudhattan tuulamni gaheesaaf malee qaba sikkoo mandu gaheesaaf malee qaba amantaam akka amantaatti warri musliimaas gaheesaaf malee qaba warri protestaantis gaheesaaf malee qaba OPDOon akkasitti of ijaartee jirti dhaabni koongirasii federaalistii Oromoo akkatti fin ijaarre dhaabban biraa ka Oromoos akkanatti fin ijaarre gandummaa wal ijaaran jechuudha akkuma walitti dhiyaatanii wal ijaaran abaawaa ulfoo fudhadhu kawaa'oo fudhadhu kafaa'oo fudhadhu
dhaabni Oromoo jiru kun hunduun hiriyyummaa wal ijaaran. Humna OPDO ittiin dorgomanii ODP ittiin injifatan hin qaban jechuudha. Ammallee filannoo yoo dhufte kan injifatu ODP. Maaliif namni kan filatu Maraaraa Guddinaa qofa miti. Nama paarlaamaadhaaf yookaan immoo caffee mootummaa naannoo Oromiyaatiif bakka bu'ee aanaa irratti dorgomu filata. Miseensonni isaanii gariin machooftuu, hattuu, kijibduu waan akkanaati. Namni waan akkasiin filatu jechuudha. Dhaaba san gubbaarraa Baqqalaa naa hoogganu malee kan ati akkasii bakka bu'ee koongiresii filatamu gara biraatti ergaa jirtu warra uummata keessatti fudhatama hin qabne waan ta'eef hin injifatamta jechuudha gaafas. Gaafas ifaajeen qabsaa'ota keenyaa kanneen akka Maraaraa Guddinaa kanneen akka Baqqalaa Garbaas bilaasha ta'ee hafa. Kanaafuu saffisaan dhaabni koongiresii federaalistii Oromoo fakkaachuu qabu. Yogguu ijaartan miseensa yogguu horattan dandeettiin akkuma jirutti ta'ee amantaa giddu galeessa godhachuu, gosoota Oromoo giddu galeessa godhachuu, haala teessuma Oromiyaa giddu galeessa godhachuu, bifa kanaan yoo of ijaartan saala giddu galeessa godhachuu warra dhiiraa qofa fuutanii koongiresii federaalistii Oromoo teettanii harka dhahaa ooltan dubartiin gahee keessaa yoo hin qabaanne faayidaa hin qabdan jechuudha. Tuulama qofa ijaartanii sikkoo mandoo keessaa gahee yoo hin qabaanne faayidaa hin qabdan jechuudha. Sikkoo mandoo qofa ijaartanii tuulamni yoo gahee keessaa hin qabaanne faayidaa hin qabdan jechuudha. Akka Oromoon jirutti Oromoo fakkaattanii ijaaramuudha. Injifachuudhaaf Oromoo fakkaattanii ijaaramuudha. Oromoo yoo fakkaattanii hin ijaaramin dhaabuma warra Abii sana jechuudha. Itoophiyaa warra Amaaraa Itoophiyaa jedhanii Itoophiyaan isaan barbaadan kanuma Amaaraa qofa jechuudha. Isinis dhaaba Oromoo jettan. Dhaabni Oromoo kan isin barbaadan warra hiriyoota keessanii, warra ganda tokko, warra ilaalcha isin fakkaatu qabu. Kana qofaan Oromootti gabbaanee filannoo dhufurratti OPDO injifanna. OPDO dhiifama ODP jechuu kooti. ODP injifanna hoo jettan. Hin injifattan. Gaafa injifatamtan immoo dogoggora keessan osoo hin fudhatin korojoo kennatu hatame. Akkana taane Abiyyiin akkas nu godhe, Lammaan akkana nu godhe, waraana nurratti bobbaase jettanii hoo iyyaa ooltan fudhataman qabu gaafas. Kanaaf osoo filannoon hin gahin ammumaa of qopheessu saba fakkaattanii sabatti bahuudha. Koongiresii federaalistii Oromoo saba fakkaatee sabatti bahuudha. Malee hayyoota jajjabaa yoo of keessaa qabaattanis akka Oromoon jirutti of ijaaru. Carcarqirroo qooda keessaa qabaachuu qabu. Maccaa Tuulama qooda keessaa qabaachuu qabu. Sikkoo mandoo qooda keessaa qabaachuu qabu. Oromoon OPDO'n akkasitti of ijaartee jirti. ODP'n akkasitti of ijaartee jirti. ODP injifachuuf akka ODP'n of ijaartanii sabboontotaan guutuudha. Sabboontota qofa of keessaa qabaachuun bu'aan qabu. Waan Oromoo fakkaatu qabadhaatii koottaa akkasitti filatamtu. Akkas ta'uu baannaan hin filatamtan. Addi bilisummaa Oromoo warra amma shanee jettan kun namni isaan filatu hin jiru dhugaa isinitti maal. Tokko yakka Oromoo irratti hojjetan qabu. Gaafa filannoon achi bahe gaafa mormiin bilisaa waa'ee filannoo irratti dhufu dookumentiin isaanii gadi ba'uufiif ta'a. Tokkoon isaanii ani dhugaan isiniif himaa miti ani yeroo kanarratti walirratti hin duulluuf malee jarri kun warri abaawoo hooggana jedhamee Finfinnee jiranis haa ta'u jaarmarroo fa'aa bosona keessa jiranis haa ta'u yakki isaan Oromoo irratti hojjetan yakka Geetaachoo Asaffaa hojjeteen addan jiru. Geetaachoo Asaffaatiin tokkuma fakkeenya Jaal Daawud Ibsaa Oromoof qabsaa'eera nan beeka garuu yakki Daawud Ibsaa Oromoo irratti hojjete yakkuma Geetaachoo Asaffaa hojjete garaagarummaan tokko qaban. Geetaachoo Asaffaa mootummaa ta'ee biyya keessatti yakka hojjete kun beekamaadha. Daawud Ibsaa garuu bakka bu'aa Geetaachoo Asaffaa ta'ee Oromoo wayyaanee jalaa TPLF jalaa baqattee biyya biraa dhaqxe. Waan irratti hojjete. Ana mataa kiyya waan Jibuutiitu nurra hojjetan beeynan. Waan nu godhaa turan. Ijoollee meeqan nu biraa rakkoo keessa bu'eera. Maatiin keenya faca'eera rakkoon nurra ga'eera. Tokkoon dookumentiin keessan gaafa amma ce'umsi kuni bakka godhate. Gaafa mootummaan giddu galeessaa kun humna godhate. Gaafa amma maaliif namni afaan qabatee callisa. Dookumentii keessan maaliif gadi baasuu dhiisee callisaa jirra. Tokkummaa Oromoo diigaa diina nutti kolfa jenneeti. Kanumaaf namu afaan qabatee callisaa jirra. Garuu gaafa diinarra oolle gaafa humna godhanne ofii walitti deebi'uun keenya nafu. Gaafa walitti deebi'uun humnaanii miti. Dhugaa jirtu walitti himna jechuudha. Waliif gadi haafu. Gaafa dookumentiin keessan gadi isinii ba'e silaa isin warra qilleenxoon malee warra guullallee keessa bakka dur Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa, Elemoo Qilxuu fa'aa kaayoon isaan qabsaa'aniif sana warra ce'umsaa waajjira gaafa warri ce'umsaa keessa taa'e sana keessa warra taa'uu malee miti isin sila. Warra hoteela Ilillii keessa taa'uu malee miti isin sila. Warra maalii zoon jedhanii baatuu fi qaalittii keessa taa'uu malee isin sila. Geetaachoo Asaffaa Maqalee keessa deemuuf barbaadu maa nu barbaachise? Geetaachoo Asaffaa Daawud Ibsaa nu bira hin jiru. Daawud Ibsaa Geetaachoo Asaffaati bara. Geetaachoo Asaffaa tokkoffaa dhugaan isiniif hima. Dabratsiyoon jechuun eenyu beektu? Dabratsiyoon jechuun Jaal Biqilaa biyyaati itti aanaa daawwanni sana. Eenyu kana itti aanaa Daawud Ibsaa sana. Yakkamtoota jarri kun beekaa walirra kutaa jirra. Walitti himna.
kan biraafu koonyaan adda bilisummaa Oromoo Suudii keessa jirtu wal beekna kan turte jechuudha arraba akka jirtan wal beekna dhalaa meeqa gudeeddan dubartii Oromoo kan bar maallaqa narraa fudhadhaa abaawoo gargaaruu barbaada jettee koottu manatti sirraa fuuna jettanii mana keessa dhaqxanii maallaqa sissaamtanii gudeeddan meeqa kan beeyna bar hin callifne dookumentii keessan nu bira jira viidiyoo waraabamee nu bira jira sagalee keessantu nu bira jira waan ragaa guddaa harkaa qabu nu bira jira waliin salphifnu jenneeti kan callifne dubartii manatti waamee waadaa isin galcha irbuu isin galcha dhee warri gudeed mee namni feesbuuka kanarraa takkaa boonsaan sobee maallaqa narraa nyaate jedhu jira hin jiru anaaf ama bosona baalee ilmoo namaa takkarraa gaafa nan hidhame hiriyaan kiyya heeydarullee bakka rakkadhetti maallaqa naa fideera uffata naa fideera waa baay'ee naa godheera takkaa Oromoon kadhanne isaa qofaatu nama Oromoo keessa waa naa godhuu beekaan takkaa nama Oromoo maallaqa harkaa fuunee hin beeku takkaa dubartii Oromoo gudeennee hin beeknu takkaa dubartii Oromoo itti sobnee hin beeknu isinoo nuti warra nu caalu warra dhaabaa wal quba qabu jenneeti nama nu gaafate mara karaa akkaawuntii keenyaati warra nu barreesse mara koonyaa adda bilisummaa Oromoo jirra jenneetti ergaa turre jarri manatti waamanii dubartii gudeedaa turan maal godhaa turan beektaa kanneen akka eenyu Ridwaan faa eenyutu beeka warra koonyaa adda bilisummaa Oromoo kan riyaa ture karadheen dadhabe jaar Ridwaan eeguu waasaappiin haasoitu namni kun sabboonaadhaa qabsaa Oromooti jedhee sitti haasaa shiisha aarsaan haasa'ini nama baay'eetu maali isin warri adda bilisummaa Oromoo jettanii ittiin haasoitan shiisha aarsaa shiisha qorr godhaa addi bilisummaa Oromoo qorr dhaabni keenya ooy yaa habiibi yakka guddaa dalagaa turtan wal beekna ani Angaasaa Ibraahim waan keessan haasa'uu isaa ittiin gammada garuu Angaasaa Ibraahim xiqqoo aariis waan qabuuf keessachi darbee waan tokko yogguu haasa'u na jibbisiisa malee dhugaa jirtu kan inni haasa'e yeroo eeguun barbaachisaadha dookumentii keessan waan Angaasaa Ibraahim haasa'u caalaa ani ragaadhaan waa baay'ee isin haasaa ture koonyaa Jibuutii turte koonyaa Keeniyaa turte warra biyya keessa ture tokko mana isaaniin beeka mana keessan isin beeka laa warra amma qabsaa Oromoo fakkaattanii suufa godhattanii akkas gaardiidhaan biyya keessa yaatan kun kijibduu gantuu turtan warra nu hiisise eenyu Geetaachoo Asaffaa inni guddaa dhugaa isiniif himaami Geetaachoo Asaffaa qabi Maqalee dhaqi maal Geetaachoo Asaffaa Daawud Ibsaa miti Daawud Ibsaati Geetaachoo Asaffaa kan dhiisaa Geetaachoo Asaffaa inni guddaan Daawud Ibsaati dhugaan isiniif hima Geetaachoo Asaffaa number 1 mal'uun waalidee Daawud Ibsaati dhugaa isiniif hima beekaan walitti callisu beekaan callisu Geetaachoo Asaffaa guddaan Daawud Ibsaati osoo beeknu huuba waliin nyaannaa jette sareen jaan ammallee sun hin tare jedhanii mee jaarsa kana Oromoodhaafis ifaajeera waan hamaan haasa'ini Geetaachoo Asaffaa inni guddaan Daawud Ibsaati Daawud Ibsaa hoteela Ilillii keessaan hin malle angaruu waan hin jee jaarsi kun Oromoof ifaajeerasi Oromoof waa baay'ee godhesi garuu amma qabsoo kana dhaloota dhufutti kennee dhiifama walii goonee irra kunna jennee ture ammallee jarri sanitti hin jiru inumaa'u ni filatamna maal goonaa waan ajaa'ibaa waan isinitti himu addi bilisummaa Oromoo saaba'oo waan barreessaa turteen beektanii zoonii kibbaa keessatti godina Baaleefaa maqaa dhaatan ona erkarree ona akkasii keessatti kaartaa Oromiyaa irra ganda hin jirre barreessaa turan warra saaba'oo irratti barreessaa ture maqaa beekaan eenyufaadha gaazexeessitoonni saaba'oo irratti hojjechaa turan nan beeka warra waan kanaatu quban qabne baqataa biyya Kanaadaa keessa warra turan kan kana barreessaa turan warra baqattoota dunkaana Jarman keessa warra turan kan saaba'oo irratti aadmiinii godhanii kan isaan waa'ee kana kijiba kana kan barreessaa turan maqaan ganda isaan barreessanii kaartaa Oromiyaa irraa hin jiru dheengadda Gujii keessatti deebi'anii dubartii gudeedan salphina gootummaadha kaa'amma isin kuruphee ajjeeftanii feesbuuk irratti baastanii habashaan warrabsiisuun kana dhaltee haati gumaataaf nama komatti jedhan kana dhaltee haati gumaataaf nama komatti jedhan kijibdoota dhugaa rabbiisin baay'een isinitti gad kanaafiyyuu an ammallee irra deebi'ee waan isinitti himu jaarmarroo impoonsara godhaa piliis impoonsara godhaa jaarsi namichi sun achi keessaa haa ba'u rifeensallee irraa mura gaggabaabsaa yeroon itti rifeensan nama sodaachisanii safeera hin jiru jaarmarroo kiyyi abshaalom odoo dheengadda addi bilisummaa Oromoo qawwee qabatee akka Oromoo wani jedhan wanni jedhe ardha jijjiirama kanas nu harkaa baasan wadalli harree hanga fedhe yoo halaakaa oole jaartii isaarraa waraabessa dhogguu hin danda'u jaa adda bilisummaa Oromoo maaloo jettanii hanga feeta yoo iyyaa ooltan addi bilisummaa Oromoo bu'aa tokko nuuf hin qabu bu'aa tokko dhugaan isiniif hima yoo ta'e maqaa adda bilisummaa Oromoo maatii meeqatu baraaxahee dubartii meeqa gudeedamee nama meeqatu hojiirra ari'amee nama meeqa
abbaa qabeenya nama ta'uu danda'u kanarra miliyaardeera ta'uu danda'u meeqatu saamamee meeqatu qaamatti dhabee barattoonni yuunivarsiitii kanarra baratanii silaa biyya jijjiiruu danda'an meeqatu ajjeefamee meeqatu biyyaatti ari'amee meeqatu sababa qabsoo kana qotee bulaa ta'ee osoo beekuuf yuunivarsiitii keessa ari'amee gandatti gad deebi'ee kadhattuu ta'ee karaa gubbaarratti hafee rakkoo gurguddaan irratti dhachaa turan. Geetaachoo Asaffaa akkana godhe Geetaachoo Asaffaa galanii bara addaan ba'anii khalaas galaniiru. Borii fi iftaan gara biyya fi galti wayyaaneen jedhee Umar Suleeman duratti sirbe. Warri arran wajjin jiru Geetaachoo Asaffaa keenya nu keessa jira. Geetaachoo Asaffaa dhaqaatii qabaa jechuurra Geetaachoo Asaffaa Oromiyaa keessa guulallee waajjira sabboontotaa keessa taa'e isa to'annoo jala oolchuu. Walitti deebuun hinaf. Amma isaan wanni barbaadaa jiran ani maaliif akka hinaafan naaf hin galu. Yoo Oromoon mataa ol qabate yoo Oromoon duroome jarri kun waanyoo hin waanyoo guddaadha. Maaliif waanyitu? Maaliif? Nu malee dirqamaati biyya bulchuu qabda. Hayyee ati amma aangoo dhaaba siyaasaa ka harkaa qabu dhaaba siyaasaa dur Eertiraa keessatti bu'aa dhabee kolfa ittiin taane makmaaksa ittiin taane adda bilisummaa Oromoo namni maqaa Oromoo akka namni maqaa balleessa adda bilisummaa Oromoo warra saba keenya ollaa keenya biratti hin sodaatama adda bilisummaa Oromoon hin jibbamu. Maaliif? Waan hin jirreen dhaadattan jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo tarkaanfii akkanaa fudhate maali? Oromoo saba bal'ittaa min wanni jedhanii sababa keessaniif. Sababa keessaniif Oromoo maqaa balleessuu malee chaartara booda waggaa 27 diigaa Oromoo qofarra turtan. Dhugaadha warra achi dura bakka Oromoon miidiyaa hin qabnetti wal ijaaranii kanneen akka Elemoo Qirxuu, kanneen akka Baaroo Kumsaa, kanneen akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, kanneen akka Magarsaa Barii qabsaa'onni Oromoo meeqa kaayoo dhugaa saniif manaa bayanii irratti cichanii wareegamaniiru. Isin garuu achi booda warra daldalatti dhufe jechuudha. Warra koonyaa adda bilisummaa Oromoo dalagaa ture keessa nama tokko Riyaaditti kan ani beeku maal akka dalagu beeytanii. Dubartii diqaalaa ulfooyte kiniin ulfarraa baasu daldala. Dhugaan isiniif hima. Yakka guguddaa nama ulfa gara nama baasaa ture warra adda bilisummaa Oromoo biyya kana jiru keenya takkaan isin beekaa. Amma takkaan isin beeka. Waan isin dalagan beekaa callifu. Beeka. An dhugaan isiniif himu. Ani durallee yegguun haasa'u takkaa Oromoo irraa bu'aan eegu. Ammallee Oromoo irraa bu'aan eeguan. Dheengaddas kuulii tiyya dalagadheen bula ammallee jireenya kiyya jiraachaa hin jiru. Isin garuu warri dheengaddallee dhiiga goototaatiin daldalaa turtan warri har'allee tokkummaa Oromoo dhorguuf kijibaa jirtan. Rabbi onnee isiniif haa kennu lubbuu keessanitti Rabbi isin haa deebisu. Kanaaf obbo Geetaachoo Asaffaa Jaawut Ibsaa maqaan isaa jettanii iyyuu maqaan isaa akka tokko qaba. Ani garuu Geetaachoo Asaffaa eega jedhee waamuu ture waggaa hedduu ga'eera. Geetaachoo Asaffaa Daawud Ibsaati. Geetaachoo Asaffaa Faabbar aangoo isaanii irratti Oromoon aangoo nu harkaa fudhata. Yoo aangoo nu harkaa fudhate Oromoo saamuu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu Oromoo sodaachifnee acuucnee bulchina jedhaniitis sodaarraa kan ka'e malee Oromoo jibbaaf miti Oromoo fixaa turan. Tigreen bar Oromoo jibbaaf Oromoo waan nama ta'eef waan Oromoo taateef nu fixaan turre Tigreen. Oromoo yoo aangoo qabate biyya isaarraa nu ari'aa waan nyaannu hin qabnu duroomuu hin dandeenyu jedhanii nu fixaa turan. Kanaaf nu fixaa turan malee waan Oromoo taaneef qofa nu jibbaan turre. Garuu waan Oromoo taaneef kan nu fixaa ture Geetaachoo Asaffaa kan nu himatu. Jaldeetti kal'oo hoolaa uffatte jechuun Daawud Ibsaati. Jaldeetti kal'oo hoolaa uffatte. Ammallee barbaraatumsatti jira. Ani leencoo lataan hin dinqisiifadha. Dogoggoreera Oromoo gurgurateera. Amma garuu Oromoo diigee ture. Amma immoo Oromoo ijaaree diina diigaa ture. Gimboo sabaatti kan diigee leencoo lataati maa wal sobna. Diigeera bitintinii si addaan baase. Akkuma abaa'oo dura diigee kan bitamaa godhee kan Somaaliyaatti baqachiisee kan Qaallittii galchisee kan lubbuun dhabamsiise. Deebi'ee gimboo sabaatti addaan facaaseera. Daaraa isii godhe. Oppiidiyoo hin diiga jedhee turree sodaadheen ture gaafa inni oppiidiyootti dheengadda galee leencoo obbo Leencoo lataa hin diigne. Hojiirra jira jechuudha. Bas akkasitti ilaal Oromoo kan dhiifama gaafatan hojjetanii Oromoo dhiifama gaafatan. Leencoo lataa Oromoo dhiifama gaafachaa jira. Sabboonummaa isaa yakka dogoggora duraan dogoggore san deebisee Oromoodhaaf galchaa jira jechuudha. Kanneen warra ammallee dogoggora ofiirraa barachuu dadhabe. Kanarrallee Oromoo diiguu barbaadu. Geetaachoo Asaffaa Daawud Ibsaa Ayyaanaa. Jaarsa waggaa 90 dulloomee ofiitiif bututee bakka galu dhabe. Ammallee haasaa afaan Oromootu nama tolchee haasa'uu hin beekne Daawud Ibsaa dhugaa isinitti himuu ta'e. Nama afaan Oromoo tolchee haasa'uu hin beeknedha. Kanaaf an dubbii isinitti hin dheeressu kana caalaa baay'ee haasa'uu hin barbaadu. Geetaachoo Asaffaa Maqalee keessa deemnee barbaadu miti Geetaachoo Asaffaa ollaa keenya jirtu waan jala oolchuu. Kan biraa immoo ODP'n jabaachuu qabu. Uummanni Oromoo ODP'dhaaf deeggarsa amma agarsiisaa jiru jabeessee agarsiisuu qabu. Hin ceena yoo ta'e, hin injifanna yoo ta'e hooggansa keenya cinaa hiriiruu qabna. Hooggansa keenya cinaa hiriiruu qabna. Tokko ta'uu qabna. Arraba tokkoon afaan tokkoon dubbachuu danda'uu qabna.
hiriirri amma biyya alaatti godhamaa turu kun baay'ees barbaachisaa miti. Jarri hanga fedhan yoo abiyyi irratti hiriira bahanii waan fedhan gochaa oolan nuti dhalifnee alaabaa qabannee baraxeer jecha jara wajjin bexereq jechaa ooluun faayidaan qabu. Abiyyi deeggaruudhaaf hoggana amma jiru kana deeggaruudhaaf wal ijaaru ijaaramuu dinagdee keessa galuu biyya keessatti dhiibbaa dinagdee habashaa irratti gochuu habashaa dinagdeedhaan qofa yoo hinjifanne siyaasaadhaan hinjifannee jirra dinagdeedhaan hinjifachuu yaalu malee cal jettee jirman keessa isaanuu kaayoon qaban namni kaayoon qabne tokkummaa hin qaban namni tokkummaa hin qabne hiriira yoo akka isaan fokkatan agartanii jiru nama shan nama jaan bahaniiti waanuma jedhanuun beekan kaayoon qaban kaa kaayoodhaan hiriira bahan jiran kaa waanuma haasaanuun beekan rabbillee waaqnillee oromoo qarqaaraa jira waaqni oromoollee oromoo qarqaaraa jira bakka baan hundatti salphinetti jiran gaafa dheengadda abiyyi balaaleffachuuf israa'elitti balan salphatanii lafarra harkifamanii galan jirman keessattis akkasuma ta'an achuma lendanittis bifuma sana salphatanii galan kanaaf jara baay'ee jara dura dhaabbachuudhaaf hiriira deeggarsaa maali jettanii wal waamaa ooluurra doolaara deeggarsaa jettanii doolaara takkaa lama walii buuftanii gamtaan ijaaramtanii biyya keessatti waa tokko hojjedha nuufillee carraa hojii bantu nama kiyyaa hiyyeessa waan qabne kanullee dhufnee kaampaanii keessan keessa qaxaramnee hojii humnaa hojjedha arabaafuu dalagaa jirraa miti isiniif dalagna waa hojjetadhaa biyyatti warri rabbi isinii kennu warri dandeettii qabdan doolaara walitti buusaa kaampaanii dhaabaa biyya keessatti dhufnee hojjenna wal fayyaduun kanuma bar dirqama harkatti nuu kennuu miti yoo hojii oomtan dhufnee hojjenna nuti warri waan qabne isin bira hojjetan nu arrabsitanis arabnu nu arrabsee nu kabalaa nu hojjechiifachaa jiraa miti isin nama keenya warri qabeenya qabdan biyya keessatti investii godha dhufnee isin biratti hojjetan nutis hiyyummaarraa wal baasuu wal gargaaruun akkasitti malee waan dhukkubsateef qofa maallaqa walii erguu miti biyya keessatti carraa hojii nuuf uuma warri dandeettii akkasii qabdan cal jettanii hiriira deeggarsaa jettanii feesbuuk irraa ijaan oolina doolaara walitti buusaa akka doktoraatti wal ijaaraa akka profeesarotaatti wal ijaaraa akka haakimootaatti wal ijaaraa akka warra ogummaa biizinasiitti wal ijaaraa warri biyya faranjii jirta warri maallaqa qabdan wal ijaaraa walitti buusaa buusii walitti buusaa warshaa timaatimaa nu dhaaba warshaa aananii nu dhaaba warshaa simmintoo nu dhaaba warshaalee tokko nu dhaaba nutis warri waan qabne hojii humnaa hojjennee keessatti jiraachuu dandeenya dubartii oromoo warra maaster pilaanii naannoo irraa buqqa'ee sagaagalummaa irratti bobba'ee magaalaa finfinnee keessatti salphachaa jiru kun gara keessan dhufanii hojjetan warri mana shiishaa oolan gara keessan dhufanii hojjetan dinagdee wal deeggaruun akkasitti malee abiyyi deeggara jettaniituma alaabaa qabattanii yoo mirmirsaa ooltan addunyaan nukkoluuf dheengadda zollomamne jennee yookaan immoo miidhamne jennee hiriira bahaa turre nu gaha bakka amma jirru geenyeerra bakka amma jirru kana ammoo jarri tolaan nutti dhufaan jiran humnaan akka jarri haangoo nurkaan fudhanne humna hiitichuudha humna jabeeffachuudha mootummaa keenya cinaa dhaabachuudha mootummaa keenya deeggaruudha dinagdeedhaan uf jabeessuudha nuti warra waan qabneefis ijoollee biyya arabaa jirtu qofa jettanii nutti iyyaan oolina ijoolleen biyya arabaa jirru akka biyya arabaatti hin deemne godaansi seeraan alaa akkafu namni keenya baharatti dhumuun akkafu yoo barbaadden doolaara walitti buusaa nama dhuunfaatiif goofandii bantanii yoo gargaaraa ooltan faayidaa tokko hin qabu nama dhuunfaa an akka dhuunfaatti na qarqaaruurra waan tokko biyya keessatti walitti buuftanii yoo isin hojjettan dargaggeessa oromoo akka kiyyaa rakkataa hiyyeessa akka kiyyaa wajjin deemeen kaampanii isin dhaabdan keessatti hojjetadhe ufiifillee uf jiraadhe taaksii mootummaas kafalee biyya keenyallee guddisna ufiifillee bakka hin taane ooluurra akka lammiitti isinillee salphisuurraa uf baafna dubartiin keenya kan amma biyya arabaa keessatti abbaan fedhe taphachaa jiru kun deemanii biyya ambaa keessatti ittiin taphatan isinis dubartiin biyya arabaa keessa jirtan uf eeggadha uf sattaraa nama lammii keenya maqaan balleessina asiin duraan isinirraa mormaa ture dubartiin oromoo sagaagalummaan hojjettu jedhee sagaagalummaan hojjettu jedhee engadda moon agarree waan nama salphisaati kuni hundi akka hafuuf salphina jala akka baanuuf please hayyoon oromoo walitti buusaa doolaara walitti buusaa nama dhuunfaatiif hin ergina nama dhukkubsateefis artistiifis maaliifis hin ergina walitti qabaati gareedhaan waan isiniifillee bu'aa qabu waa tokko ittiin ijaaraa biyya keessatti faafrikaa ittiin dhaabaa waan tokko ittiin godhaa baankii ittiin banaa aksiyoona bitaa waldaa waa ijaaru tokko nuuf gurmeessaa dhaynee keessatti hojjetanna akkasitti hiyyummaas ofirraa hirdhisna godaansa seeraan alaa akka itti deemnu kanallee ofirraa balleessineeti akkasitti jiraannee jireenya keenyallee jijjiirree biyya keenyallee tasgabbeessinee namni tokko kan oromiyaa keessa bakka afuritti maqaa mana ijaarate oromoon harki caalu mana hin qabnu kunis mana citaa keessa baadiyyaa galla namni maallaqa magaalaa keessaa mana qabu haguma tokko kophee nagaatu ofirraa hin qabu namni jechuun kun yoo kophee illee bisate oromoo akkanumatti itti naafanii akkuma taakkalaa kanatti hinaafu kanaaf nama dhuunfaa qarqaaruurra adada artistiin oromoo tokko dhukkubsate artistiin oromoo tokko dhukkubsate naxalaa butattee kaati dubartiin ibalu goofandii bana kuni saamicha laata ani yoo haga fedhe rakkadhe akka dhuunfaatti hoon haga fedhe rakkadhe nan qarqaarina qabaadhee miti kan akkana isiniin jedhu ana na qarqaaruudhaaf biyya keessatti ijaaramaatii hojii carraa hojii nuuf uuma
carraa hojii nuuf uuma. Carraa hojii nuuf uuma akkasitti nu gargaartan ka jedhamtan. Malee adaduma namni rakkateen birrii walitti guuraa adaduma namni tokko waa jedheen birrii walitti guuraa yoo ooltan kun Oromoo qarqaaruu miti. Adada warri Habashaa hojii dhabee hiriira baanee jedhanii waan argan haasa'aniin isin alaabaa mirmirsaa isinillee waliin yoo wanni baatan inumaayyuu warri Habashaa kophaa isaa haga fedhe hiriira yoo bahe ija miidiyaa addunyaa hawwachuu hin danda'u. Yoo Oromoon immoo Habashaa mormina jettanii hiriira waliin baatan ija miidiyaa Habashaa hawwachaa jirtan dubbii isaafii jirtan jechuudha. Dubbataa salphisuun jalumaa cal'isuun yeroo kanatti hojiidha ka Oromoo barbaachisu haasaa miti Facebook irraa bu'aa miidiyaa irratti alba'aan olinaa bu'aa yeroo barbaachisetti dubbadhaa nagaatti jiraadhaa oduu isinitti dheeressee hin jira isin jaaladhaa ulfaadhaa galatooma irra deebi'ee namoonni ani galatoonfadhu asiin dura yeroo rakkadhe namoota na cinaa dhaabbatan caaltuu roorrisaa taatu baranumaa fi Haydar Hullee namoota baay'ee na deeggaraa turan keessaa rakkoo yeroo darbe tokko na mudate namni baay'een ni beeytanii sababni ani onlaayinii irraa badeefillee sanumaaf ture deeggarsa jabaa warra naa godhanii irra deebi'ee maqaa kiyyaaf maqaa uummata Oromootiif maqaa Oromommaatiin baay'een isaan galatoonfadhaa ulfaadhaa galatooma warra nutis hojjetee uf jijjiiree jijjiirama amma dhufu kana aangoon kun deebi'ee harka Oromootii baataanaan salphanneerra banneerra babbanneerra ol babbannee gal babbannee jedhe abbaan lataa aangoon kun harka Oromootii deebi'ee bahee taanaan dhumneerra hin jirru kanaaf akka hin dhumne akka hin salphanne akka hin banneef hoggansa keenya cinaa dhaabbachuu diinagdeedhaan uf ijaaru oppiidiyoon diinagdeedhaan uf ijaaraa guyyattu saba isinitti hin fakkaatin dhaqaa warri biyya Awurooppaa jirtan warri waa qabdan mee dolaara namni qabdan dolaara 10,000 walitti buusaatiin nama 20 ta'a biyya keessatti waan feetan ittiin hojjettan hojii dhabaa keessaniifis hojii uumtan laa akkasumaan jechaa yoo feesuu kumarra albaa yoolte faayidaa takka hin qabu nagaatti nageenyi koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jaalmarroo yoo barbaachisaa ta'e jaalmarroodhaaf qawwee bituudhaaf nyaata bituudhaaf kophee bituudhaaf maallaqa hin kenninaafi jaalmarroon yoo dhukkubsataa ta'e dhukkubsataa sammuu yoo ta'e Amaanu'eelitti akka wal'aanamuuf gara Finfinnee akka galu jajjabeessa sanarra yoo ta'e biyya keessa jaalmarroon jiraachuudhaaf kan isaan taane yoo ta'e rabbii dhabaa isin warri Minisootaa jirtan duraanuu Oromoo rakkate qarqaaruu itti beeytanii koominitiin Oromoo Minisootaa jirtan jaalmarroo impoonsora godhaan isiniin jedha anaa miti anaa impoonsora nan godhina jaalmarroo impoonsora godhaa biyya Arabaan dhufuuf malee waan hawaalaa irraa kafalaanuu yoo ka dhufu taate hojjechaa hin jira gara nan fida ture bes isin jaalmarroo impoonsora godhaa kanaan achi mootummaan bakka shiftaan jiru hunduma fedhu xayyaaraan fedhu madfii fedhumaan fedhen tarkaanfii fudhachuu qaba qoteen bulaan Oromoos qeesaa eeggachuu qaba ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha fayyaa ta'a